kana waada jaalala jiraachuu barbaada. Ambek ni gale mucaala lejechu nuti amma garuu ani mucattisu yeroo akkasitti mimmaan buusee namni suni booheetini waan kana akkasitti himatu san namni waa xiqqoon nama boochisu kijibaan namni waan kana guutuu namarra hin kaa'u waan kana guutuu milkilleen ofirraa anaami wanna kana guutuu ani indala jedhee ka ofirraa haalaa jiru an dhugaadhaan jedhee hin fudhu garuu immoo akkuma muniiruu jedhee waan kana jechuudha yoo danda'ame namoonni gurguddaan hedduu jira namoonni milkittillee dhiyaatan namoonni isittillee dhiyaatan waan kana gara dachiidhaa gabbuusanii keessodhaa dubbatanii rakkoo jara lamaan jidduuyyuu jiru furuudha. Miidiyaan kun rakkoo hin furu yoo rakkoo babal'ise malee ajandama tahee asirratti namni wal xiqqeessee walumaa arrabsuu fida malee wanni inni bu'aa fidu takka illee jiru. Mucattee kanallee yoo furmaata barbaadan inni illee yoo dhugaa ofii baruu barbaade karaa nagayaatiin karaa seera qabeessan namni mas'uulummaa fudhatu dhufee dubbii kana jidduu jara lamaanii ilaalanii jara lamaaniyyuu walitti araarsanii dubbii kana fixuudha. Dhugaa jirtu baasanii uummatatti himuudha. Kana malee wanti biraa takka hin jiru jedhan akka mataa keenyaatti kanuma. Taaf goda injirtan. Sababa maallaqaattis ni beekana wayyuu ani yakiyyaa mitis ani shamarraaf dhaabbadheetiin isa qeeqaa ture kun ona dura jira waan isin dho'isu hin jiru garuu isinis nama bakka buufattee nama amantu waa keessa walitti dhufanii yoo inni dubbiin san hin taane nuti miidiyaatti gad deebisnee uummataadhaaf ifa goone san rakkoon qabu garuu yoo dubbiin gadi buute jenneeti malee isaa fi miti ani isa qeeqaatiin jiraan anaaf inni dhimma biraatiin illee hin xumurre waliin jirre waa'ee san manguddummaa namaaf shamara tokkoof isa jidduu seenee ani jidduu xumuraatiin jira. Kanaaf yoo inni kan wakkatu ta'es quraanaa jira nama isiin nama kiyya jettu wakiila haa godhattu dubbii akkasitti gabaabsaa haa deemu. Warri kaanis baaburee ifirraa kaasi dubbadhu atis. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam. Ani wanti ani dubbachuu barbaadu jechaadha. Gurbaan kun milkiin jechaadha. Micayyoo tanaa ani waa takkayyuu hin goone an akka namaatitti gargaaraa ture dhugaadha isiin qoricha dawaa hin beektu jechuudhaaf isiin qorsa dawaa ni beektiiti. Gargaariyaatiniin ture irratti jajjabeessaatiniin ture mallaqa nabira ka qabdu sin jira ka ergeef hin jira jedhe. Ristokofa risiiti mallaqa saniin ergitellee baasiiti ummata kanarratti fidi jechaadha. Yoo isiin ammoo hayti isii kasi bira jiraattu taate sii galee baasii fi wanta silaa sirraa eeggamu akka namaatitti yoo dhugaan intala tana gargaarteetti akkasi kagalchu taate dhugaa kan kee baasiiti akkasi dubbadhu malee irra dibaa fi akkanaan wanni taamuun jiru jechaadha. Dubartiidha. Gaafii nama isinirraa qabachuudha. Tokkoffaa hawwiin hagadhaa naa barreessaa tu kadhum kana malee naa barreessitee jirti. Waa tokko na gaafattee hin jirtu. Waa kana miitinaan hin jenne adda isiin yaadni si guddaan tiiktookii milkinarra gubaa jetti ilaala. Dhagaa waan kana lamee meen poointi qabadha. Otoo waan ara biraa qabaattee hiriyoota kiyyan beetti kiyaari alafaa jettuu nasri aanolee fa'aa abbaa giddii fa'aa sheekota gurguddoo shee abdurrashidii fa'aa warroon as keessa jiran baay'ee beetti. Kanatti namatti osoo rakkina warra qabaanne. Rakkinna naafsii jidduu jiru already nu rakkina irraa qabnu waan isin bira jiru already xumuree jira. Garuu anamma kanan jibbari wanna jedhaa jiru tiiktookii an akkamitti gubuu danda'a nam tokko chakan gubuu danda'a jara mee naa deebisa deebii kan akka dhaabbata tiiktookii kana kan nama amma qo'emma carraa naa kennaan dubbata milkii dhaggeeffadhu. Baay'ees dhaggeeffata ture mana kana kabanee irraa dubbatellee haani ilaafina. Ganama mana isii banattee irraa dubbataa turte seeran jechuun waan marayyuu viidiyoo jette tiktookiin irratti gubanii hin jenne siin ka jette viidiyoo yoo ani dalagu narratti gubaa jette eenyu jette si jette deebisteelle jette ragaa qabaani jette jaartiin isaa akkana nagooti jettee bootte yeroo bu'imattuyyuu boottee himatti haasa'uyyuu hin dandeettu si galee miti. Dawaa ani dalagu kanayyuu yeroo baay'ee inni jaartiti yaddalage jedhee namatti himaa jette. Segala. Ammoo akka ani beekuttillee haqni rabbiina jedheetti ijoolleen Dubaay dhaggeeffadha.
waan kana ka waliin dhufee ka waliin dalage milkii fi eenyu hawwii qofa. Isin ammoo milkii beeyna jettanii kijiba hin dubbatina. Kiyaar Bashir biyya jira isa beeka. Makiina fuutee milkii fuutee mana hidhaa geessite malee waan isaan hedduu lamaan jiru beekta hin beeku. No, milkii amala Kiyaar Bashir makiinadhaaf fuudhee mana hidhaa si geesse malee rakkoo isin hedduu lamaan jiru hin beeku. Dhugaa jirtu walitti naqa. Ani atillee isinillee naaf qixa. Garuu iyyuu bakka namni tokko miidhamutti xiqqoo na guba. Wallahi mucattiin ammoo kanaan durallee dawaan isii dalagaa turte nama baay'eetu irraa fayyadamaa turellee. Miidiyaa kanarratti wal beena. Milkii dhugumatti ati doktorummaa akkasii yoo qabaatte osoo hawwiin sibira hin dhufin doktorummaa keessan hin gadi baate uummata kana barsiistee uummata kana dawaa wanni ati goote jira. Eeguma hawwiidhaan walitti dhuftanii dalagaa kana atiyyuu jammarte. Maaliif wal sobuun barbaachise? Okay. Mucattiin tun waan hunda miidiyaa irratti baatee osoo dubbataa jirtu amma yookiin mee maal nu galchee mucaan kun ilma Oromooti. Mucattiin ilma Oromooti. Maaliif hinaafna? Maaltu nu hinaafsisee dhabarra? Maalitti hinaafna ammoo? Garuu wayita isiin mucattiin Oromoo afaan kenna beetu gadi baatee akkana na godhani akkana ta'e jettee hirqiffattee boottu nuunitti dhagayama. Ati osoo mana keenyuufin doktorummaadhaan gadi baatee dalaydee gaafii kana na deebisi. Animo. Yes. Jarana kini hani gaafii hoyi qaba. Gaafadhu. Okay, Dr. Milkeessa yoo na dhagaa jiraatte gaafii takka wal dura duubaan si gaafadha haasawuma kee irratti hundaa'effadhe jechuudha. Mucayyoo tan akka waliin dalagaa turtanii fi akka isiin qabamtirraa eegalee haga mana hidhaatti baasboora isiitii fi qarqaarsa isiitiif waan garaagaraa akka obboleettiittillee akka isiin mana hidhaatti baatuufillee jala dalagaa ture jettee erga isiin biyya galteellee akka walii barreessaa jirtan dubbataa jirta. Kanaafuyyuu mee wantoonni isiin yookaan si barreessaa turte ati barreessaa fi turte sa'aatii fi guyyaa waliin haga guyyaa har'aa kanatti jira wanni neekisti walii gootin jechuudha. Miseejiin jira. Maaliif? Okay, eega kun jiraate haga guyyaa har'aatti erga walii barreessaa jiraattan miseejii san sa'aatii fi jira dhaqe. Haruma gana manaa barreessee sagalee dhagee ila qoyka maaliif hin jedhe beektaa? Namni agartee yookaan wal miidhe tokko miseejii isaa irraa akkaataa itti waliin dubbatu qabaa jechuudha. Eegaarra ganama sii barreessite barreeffama isii sanirraallee waan fudhannu qabna waan ta'eef sanillee iskiriinshuut godhiiti asirra nuu kaa'i. Maaliif namni nagaa walitti hin qabne nagaa waliin naasa'u waanuma walirraa qabu waliin naasa'a jechuudha. Miseejiin suni baay'ee murteessaadha. Maaliif jennaan sa'aatii guyyaa waan waliin haasa'an san irratti illee inni xiyyeeffannaa jechuudha. Kabiraa ammoo isiillee nama itti amantu Dubaay irraa dhiyeeffattu atillee nama itti amantu dhiyeeffattee dubbii kana gamaa gamanaa laalanii nama isiin amantu sanirraa akka atamma jettu kanatti dhugaa baasuudha jechuudha. Kanuu jechuun barbaade galatu. Galatu. Baabura illee naa deebisi. Sirriilis asi makiina hosti. Assalaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi. Jarana. Na dhagaya. Amma jechuun ila dhugaana mundaatu rabbi haa baasu jecha. Amma milkii keetti hartan yoo gurbaan kun jechuun akkamitti manuma keessa taa'ee barbareef dhadhaa gurguruu didee jettanii itti hartan suuqii banachuu isaa kanatti yoo taate malee hawwillee gargaaruu hin danda'u. Tokkoffaa baabureen reef as keessa jira. Suqqaa kana maalii wasfee jedheen na arrabsaa ture as keessa jecha. Siigalee baabureen. Garuu baaburee mucayyoo takka Suudi Arabiyaa jirtii rakkattee rasiida riyaala 20 guutiif jedhee erga dheengaddetti ergee jechuu siim kaardi illee itti ergee asii mobaayilii sawaaf zeenii ta'uu siim kaardi addaan hin beeku ani irraanfadhee guutiif jennaan mucattii saniifuu riyaala 20 namni guutuu dadhabe intala Oromoo taachitti rakkatte. Mee nama shortaan qabsee galte. Isatu balleessedhe namarraa caffaruun hin taatu sidatu. Lammaffaa mootu biyyi keessa jirru tana keessatti jechuudha. Darrasa. Uummata taabbi koopiliinkiin gootan maazara teettan. Ashitti hojjetti fikirii dhaga'i. Anna abbo sagalee bilisaa kan jettu kun abbo joomina muyuutii godhadha mee muyuutii godhaa nama san.
نجيكا جرتا ملكي هاني سوناس كيسة تاي جرانا كان جدو ورمنا دو وسين كوي ati kiyar bashir gaafii sirraa qabaani tokkoffaa sirata qoradhu akka mana seenten osoo salaam aleikum hin jedhin reefitana lolaan jammarti jedhi ittaansee dammoo waa'ee baaburee keessa waliin haasoftan keessa fixa malee waa'ee baaburee maaltu as fidi waa'ee kaardii haasa'aatiin hin jirru amma bar'atama jechuu barbaadde suudii keessatti iyyuu nama rakkate sagalee isaanii ka Dubaay sagalee maa ta'anii jechuu barbaaddeeti wanni akkasii jedhu jiru anillee suudii jedha sagalee suudii jedha. Ajaani intala dhagay. Ila na dhagay intala bal'aadhaan hin chaala. Reefu yeroo sun illee hin dhagaya kiyaar maan jedhe waan jedhaa jirta. Kiyaaras keessa taa'ee barmaan tiktookii ijoollee seentaa jedhaa jira. Tiktookii Malee roobe dubbaddu ati. ina na dhagaya tokkoffaa nuti uummanni Oromoo kun rakkoo qabnaa walumaa galatti akka rakkootitti jechuudha. Akka Dubaayitti rakkoo addaatu jira uummata Oromoo keenya kana bira. Maali yoo jettan nama beekamtii qabu malee namni beekamtii qabullee nama beekamtii qabu malee nama beekamtii hin qabneef sagalee ta'uu hin barbaadu. Biyyaansi amma mijattii tana sagalee maal ta'amaa ammoo deebii adumaaf mana ijoollee tana dhufta dooktor jedhamaa jiran kan dhagahaa jiru. No dhagahaa jira. Ani koomenti illee ilaalaa jira dhagahaa jira. Biyyi kun Dubaay. Osoo Baalee roobe waliin haasaa jirta hani osoo hin taane. Ana dubbataa jira kiyaar ana dubbataa jira. Dhageeshi baala roobe na dhagaye. Wallahi billahi biyyi tuni Dubaay. Namni tokko nama qabee nama qabsiisee nama galchuu hin danda'u. Warri biyya kanaa hin beekan nama baay'een keessan jechuudha. Habashaan qabsiisu sabamtee dhayitee markaza shortaa jechuudha. Deemaa yoo gadiitti argine nutu qabaa deemaa jettee ariite jechuudha shortaan asii. Waa'ee Dubaay natti nimtu waa'ee Dubaay. Danda'uu hin Kiyaari natti nimtu waa'ee Dubaay. Waa'ee Dubaay. Eega waa'ee Dubaay beektu tokkoffaa milkiin hin qabsiifne. Lammaffaa mucattii tanaaf milkiin fira. Warratti himattee warra milkii dhayitee jaarsonni laaltee fi dubbii kana jechuun yoo akkasitti gara namaatiin dadhabame gara miidiyaatiin Oromoo mallaqa kiyya nyaatame haganatu akkana na ta'e na gargaara jettee namni dhufaa jecha sii galee malee Lafa sitti baatanii maatiin barbaadu.